Waaqayyooti natti maalchitti dubbate maalchiif raawwate maqaan koo Littine Shookina Wiin jedhama. Waan Waaqayyo naa godhe guyyaa takka na dhukkubee ture. Baay'ee na dhukkube ganama sanbata qidaamee galgalan qabame sanbata gizeen irraa ka'u mana fincaanii gala jedhee of wallaalee tana kufee mana fincaanii irratti jechuudha. Itoo balbala isaa irratti jechuudha. Of wallaaleen kufee sana booda hin beekan. Achumaaniin warri gibbii yaa'anii dhufanii olla kaasuu dadhabanii reeffuman ta'e jechuudha. Baay'ee na dhukkube nan du'e jechuudha. Du'aanuma koo achi olla kaasuu dadhabanii dubartiin tokko nu bukkee jirti. Bishaan kadhataa biraa qabdi. Cuman wayyoo mucaa koo anaanii tuna jalaa duute mucaan koo jettee dhuftee bishaanicha narratti naqxeedhaan. Achiin gaafa ishiin bishaanicha narratti naqxu ilkaan koo walitti goggogeera addaan hin jiru. Achumaan bishaanicha giddiidhaan akkanatti addaan qabdee ilkaan koo natti naqxe bishaan. Gaafa bishaan sana liqimsu xiqqoo shookiin bare. Of bareetana dubbachuu hin danda'u. Achumaan giddiidhuma mana fincaanii sana wal nagashaadhiin harkaan itti himadhe. Waan na teechisu nooyi natti fakkaata. Garuu homaa himuu nan teechisu yaaduma malee jechuudha. Sana booda sanbata sana xiqqoo natti fureennaanaan Jesus Wonderful hin naqe jechuudha. Kiyyallee biraana kiristoosiidha. Gaafa sana dadhabeennaanaan Jesus Wonderful hin naqe. Gaafa naqu akka gootti kadhatan barbaadan ture. Garuu namni naa kadhatus hin argamne konfiraasii tureennaa sana immoo jechuudha. Chumaanan dubartii tokko raajiidha kadhadhee tanan biiroo seenee naa kadhadhuun jedheen naa kadhattee achi nan bahee amma suuna dhukkuba sagantaa sana hirmaachuu dadhabnaan deebi'ee manatti galeen ciise. Sanbata kasaatis akkasumatti an ciisaan ture. Sana booda binaan na dhoowwee midhaan nyaachuu hin danda'uun ture. Homaan nyaadhu. Garaanuma kana keessa bakka garaa kana handhuuruma kanarra bichaadha kan inni dhukkuba jechuudha. Iddoo biraa miti. Ofna wallaalchisa achi gaafa natti ka'u ofii wallaala dhukkuba akkasii jireenya koo keessatti argee hin beeku jechuudha. Looruma seexanaati. Sana booda gaafa wiixataa lammiittiin bilbiladheennaan narratti kaaseetiin cufe. Homaan hin jenne hin cufe. Namni badhaa waan ta'uun beeku obboleettiin kana bukkee jirti midhaan hojjettoo natti kennite nyaachuu hin danda'u. Achiin mana yaalaa naqe gaafa maaksanyoo jechuudha. Mana yaalaa dhaqnaan altiraasawundii na kaasanii dhukkubni koomtuun argame. Amma waan godhan wallaalan as jedhu achi jedhu gulukoosii sadii fixe jechuudha achi mana yaalaatti gaafa san. Dhukkubni koomtuun hin jiru waan an godhu dhabee asii sana booda gaafa jimaataa amma kana gidduu tomtuu furmaanni tokko hin argamne kiniinii 500 fudhadhee kiniinii 500 naa kennanii kiniinii sanarraa kiniinii 28 waliin liqimse. Homtuu furmaanni naan argamne. Gaafa jimaataa obboleettii koo wajjin as dhufnee na baattee akkasitti na hirkiftee na fiddee asin taa'ee isa tokko lallabe ture lammiin immoo booddeerra ka'eetiin akkuma ka'een ati maal taate naan jedhee na gaafate ittiin himee sana booda asirratti wal na baasanii naa kadhatan. Gaafa naa kadhatan garaa koo kana gaa danda'ee hin qabadhu harka kootiin jechuudha. Garuu dhukkubni koo hin argamne garaa koo kana immoo qabachuu hin danda'u danda'e. Na dhukkuba baay'ee ofna wallaalchisaa midhaan hin nyaanne torban tokkoof jechuudha. Sana booda asirratti naa kadhatanii oggusuma ka'ee nan fayyee saba sana keessan fiigee bakka waliif gadi fiigee baay'ee gammadee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Dura fiiguu hin dandeessu socho'uu hin dandeessu turte erga dana dhufteetiin nan fiigeedha kan itti jettu yeroo duraallee midhaanillee nyaataan turree jedhaa turte erga danaa galteeti waan gochuu hin dandeenye hunda goote. Achi gaafa bahu bishaanis immoo na baasanii turan raajiin sana booda kizeen asii bahu na beelessa waan immoo nyaattu turte. Nyaadhu juusii bichaan dhugaa miini dafiitii biddeenaa nu qopheessiin jedheen achumaan gaafa ishiin biddeen mul'atti kennitu edaa waan hojii kiniinii naan liqimse sun jechuudha. Tokko isaa iddoo biraatti hin geeddaramne
Eessa dhaqee dhaphee gurra taa'ee jechuudha. Edaan ajjeesuudhaaf murteesseera jechuudha. Seexan achiin galtee jechuudha. Dhugaa waaqayyooti jira. Iddoo tokkotti hin naqne kiniini suudha kan gurra taa'e hundi isaayyuu. Asii sana wadee gaafa middeen nyaachuudha duraan immoo bisees kiniini sana liqimsee ka'u miila koo qeessa koo kanaa kaasee ammas naguma baqqaanatti dhaga'ama naguma fuula wallaalchisa. Wayyoo mucaan keenya fira keenyaa tokkos immoo kiniini himatu haala malee liqimseetiin kiniini itti isaa ajjeese jechuudha. Achi anis akka isaatti du'a yaa waaqayyo raajota miiqa keessaan du'aa kaayachaan ture jechuudha inni hasan. Achi sana booda kiniini biddeen sana gaafa natti fiddu edaa waaqayyo hojii hojjeta ka. Kiniiniin sun itoo hin bahin amma biddeen nyaachuun hin danda'amu waan ta'eef amma gisee isheen biddeen natti fiddu ol na deebisuudhaaf namutti. Maama miini gadi isaanii hafe masxaxabaa natti fiddi jedhee Iyyasuus maal taate qaama silaa fayyitee dhufte amma immoo maal taate waaqayyo naan jette mucawwan naate jechuudha. Achi sana booda saayinaa sana keessatti jechuudha dhugaa waaqayyo kiniiniin sun jechuudha tokko saddoon duraan inni kiniiniin guyyaa sadii liqimsa 28 sun hin badhaabbatame malee jechuudha akkasumatti na keessaa bahee ciccite jechuudha kiniiniin sun jechuudha na keessaa bahee warra ollaa waame tanan kottaa hojii waaqayyo laalaa ijoollee laawaa waaqayyo naa godhu kunoo waldaa lamiitiin dhufaa jira achi dhaqeetan irraa jiran naa kadhatanii bishaaniin dhugee kottaa laalaa kunoo ijoolleen jedheeni achi dhufan wal guuree laphee gorraa jechuudha kiniiniin sun akkasumatti narraa qulqullaa'ee bahee achuma nan biddeen koo qixxum godhee nyaadhee guyyaa lammaffaas kiniiniin sun akkasumatti bahe ammas jechuudha sanaa kaasee naaf fayyee waaqayyo naa galateeffadha. Waantanii bira darbuu hin dandeenye immoo yeroo akkuma koronaan charchiin deddeebi'e sanaan waldaa kana dhufee too waaqeffadhu baay'ee duraan garaa koo kanarraa kallattii kanaan natti ulfaata ture. Baay'ee natti ulfaataa namatti ni maddu. Abbaa manaa kottuu ni maddu nan dhoskaadhaan ture. Eenyumatti ni maddu. Yoo na siin ciise akkanumatti kun asumarraan naanna'a jechuudha. Gaafan akkana ciisu immoo gara handhuura koo kanatti hin deebi'a. Hin maaliin jedhaa surree baay'ee dandeen kee yaadu bakka yoo cinaacha kanaan ciisuu hin danda'u ture. Sana booda mana yaalaas hin dhaqu yoo maddu malee hin dhaqu jedhe. Achumaan sana booda kun achiin taa'ee ifaan jechuudha. Ilaa jedhe akkuma kana ka'eetiin natti mul'ata namoonni kara kanaan cinaachi keessan kara kanaan gara uffaa keessanii kanatti siin ulfaata siin garuu waan isaa hin beektanii dhufkattanii waggaa 2 waggaa 3 kan ittiin lakkoofsitan namatti kan hin himan mana yaalaa hin dhaqu jettanii kan murteeffatanii waaqayyotti himachaa jirtan ilaa natti mul'ata ammaa kaasee siin keessaa lafa dhaheera bifa gurraacha wayitii siin keessaa lafa dhahee abjuu keessaniin immoo argitu jedhe. Achumaan amiin jedhee fudhadhee nyaatame jechuudha akkanatti qabadhee tanan sana booda arjuu kootiin akkasumatti jechuudha kundi jedhe sanatti wantuma gurraacha wayii akkanatti marmarameetiin abjuu kootiin na keessaa deebbu'e. Haleluuyaa. Achumaan ganamataa giseen ta'u cinaacha ittiin rafuu hin dandeenye kana nan rafa jechuudha. Duraan yoo rafe lafa tuqa waan ta'eef akkasitti lafa tuqana dhiibaasii oolee. Achi gaafa hirriba keessaa ka'u asii jira jechuudha cinaacha kanaan ciisee jira. Waaqayyo na fayyise guyyaa sanaa kaasee jechuudha. Amma gaafa sana keessi keessa hin jiru jechuudha. Hin jiru. Isa kana booda akka walitti buusaa. Amma juwaatti haaraan mana keessa ta'u eebba kan biraa fuudhi dhuga boomsa kan biraa dhaabbattu ayyaanniif araarri waaqayyo si baay'atu. Kaasan fayyayyullee dhugawwan isa biraas fiddee dhuftanaan jedhe raajin anis waan ani eeguun qaba waan ta'eef jijjiirraa iddoo tokko eegaa jira ishii dhaadheetan ishii eegaan ture kanaaf kan biraas fiddee dhufaa kana jalaa baasee jedhee tanan dhufe malee ishii eegaan ture.